السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورينا من طيب راقب دين لين الشمع أركفوني بكجرت نتناجين وقايس سمبرا هجراتو هندام نجا أكو اتفقنا تجرا أرى اللي قرتني نمر اللي نما هتقول اللي ولا اللي أرجع نمر اللي بزاس مجيء في الشاطر مجرا تكان هتنجت تو أسرع جيني من دول رسول ما ورما بكجرت نتي نجيني سير هجراتو takkanati akkuma itti fufnetti jirra gaa miyyoon tun gartee biiftu ati rakkoo isirrallee buufte gandarrallee buusuu deemta waa'ee Abrahaam argachuuti fi maalidha san eefa gartee mi wardaa gadhiifte waliin gattatteenyee nama gartee mi maa oromoo hedduu jira keessa hallii takka gartee mi furmaatatti godhan amma durri gartee mi wardaadha waa'ee wardaa dubbachuu jirra. Arra garteeti wardaadha fi kanuti nagaa tolaan illee yeroo hedduudha oomiyyoo waan tana gadhiisi siin jechaa jirra. Ati garteemi sirrallee gartee saayibtitti ta'e san takkana si godhu jirtu san ishiin illee jalaan baatu beeka. Wanni tun garteeti bakka jiru namni beeka akka jirutti akka keessa wal marirra jirra. Amma walitti dhufneetuma. Waan kanatti furmaata godhuu qofaa beeka wanni nuti irra jiru wanni isin beekuu qabdan isin immoo asitti illee garteeti biyya namaati biyyatti jirru sun biyya tana keessatti namni waan gartee namni namaan jiru illee ni dhagamiyyoo waan tana fudhadhu ganda keessa irra rakkoo buusu deemtate rakkoo amman hin jedhamne siifi saayibtiin ta'etillee garteemi hin baatan waan feetan garteeti irra akka isinitti tole akka barbaaddan san jettanis namni kallattii jiru hundaan xiyyeeffannaan isinirratti xiyyeeffannee jirra akka ajaa'ibatti takkanaati tun gurra keessan jala jirra jee gurra keessan jala jirra isin qaqqabuu malee waa takka illee wanni nuuf hin jiru miyyoo tana kabajaadhan osoon ishii gartee itti rakkoon sirra illee buune miyyoo tana gadhiisi amma yeroo ammaa tana keessatti yeroo keessa jirtu tana keessatti gadhiisi hagaan waan gartee fakkaatota keetii fi sillee garteetti warri si duuba deemee harka si tumu kun tokkoon isaatu siif hin tolu arra gartee itti akkatti sitti hoflanii harka si dhawanii irra jirta namni asirratti si deeggarus boru guyyaa garteemi dhufnee guyyaa rakkoon sirra buutee namni nuti si qaqqabne as keessatti waa takka wanni si fiddan takka illee hin jirtu waa takka illee nama godhuun toltan. Mee miyyoo tana xiqqishoo takka rifeensa takka irraa buqqiftan asii miti gandattuun baatan dhugaa ifumaa ifitti himaadha osoon ifii gartee itti namni isinitti hin dhufne waan tana gadhiisa nama hedduu namni gurguddaan gartee meeshaalee falleen isin jala jiran hundi isaaniitu seeriin gartee isin gootanis tunni hafti warreen gartee itti siirii hiikus jajjabaan meeqaasantu jiru ishee gartee qilleensa kanarrallee hin dhabamu Oromoon. Yoon ishee gartee asirraa waan tana waan akkanaa nu ergaa jennaan wal quunnamsiisuu illee ni danda'an. Nuti wanni feete sun illee yoo taate mataa keenya itti nu muramu malee waa'ee wardaadhaa irraa fiduu hin deebinu. Dhimmi Abrahaam waa'ee Abrahaam argachuutii fi maarree duraanis Abrahaam hin dhabne baalagummaa takkaan si godhu jira. Tana hundaa'uu garteeti achitti dhiisiti miyyoo tana hagaan garteeti. Yeroodhaan gadhiisamu osoon ishee gartee itti harka mallee hin neenye ammuma hagaan gadoo dhiisi gattatteenyee waliin haasofnaan wanni itti hirtu kun sin baasu karaan kun karaadhaa miti gandarra rakkoo buusuu deemta malee mataa keetiif illee fira buufte gandarra illee rakkoo buufta tana gartee irraa dhaabbadhu nuti qophii xumurree keessaa nama hundaa'u namni sheekafas saaddanfas hunda isaaniitiin wal quba qabna wal qunnamni akka ajaa'ibatti gurra qabnee si fuuna didduus garuu hogga namni gartee kabajaa si kadhate kabajaa saniin waan godhu siin jedhan yoo goote irra siif wayyaadha ana kanan siin jedhan